السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافيف ديبين كان هرّا واي فيات كول قبطتا. وسو كافيف ديبي هنجل قبين اندورتي ورون ولا لا ميديا يوتيوب جدو كان فهاراتاتا سبسكرايب شير gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u taasisa. Kallattimaan gama gaafii kiyyaa jira. Gaafiin tokkoffaan fincaan maaliif nama guba? سلامتك السنيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتيان سيدي بيغا في كسني سببني فنجان نما في ارتفاع السكر في الدم سبب الكوتي في سكري بيغا كيستي لما فا سبب تكيسوتي في دنگلاء قام كيناف برباچي ساتي غافا علمي نما دنگلاء قام كيناف برباچي ساتي تكيسو تبوم فنجاني بيبتا ديما فنجان نميچ سن هنگوبا takkee infekshinii garaagaraa irraa dhufa. Dawaan isaa hoo maali? Dawaan isaa waan akkanaatiin rakkate shamrii akka afaan Oromootiin asnalaal kan jedhamu isa danfisee dhuguu qaba. Yoo isa dhabe lubaan zakariin tumee danfisee dhuguu qaba garaa qullatti ganamu. Gaafiin lammaffaan namni dhiiga fincaa'u dawaa qaba? Dawaan isaa ruuza aanan waliin bilcheessee sukkaara itti godhee nyaachuu qaba. Fedha rabbiitiin isarraa bada. Yoo kana isaaf mijatuu dide xooshinee zaacatar kan jedhamtu fuudhee tumeeti siphatuu qaba yookaan danfisee ganama garaa qullatti dhuguu qaba isarraa dhaabbata. Gaafiin sadaffaan namni fincaan irraa bubu takkaa'uu xabxaba irraa jedhu furmaata qaba? Furmaanni isaa qullubbii adii habbaa shan fuudhee tumee bishaaniin danfisee ganama garaa qullatti bishaan san dhuguu qaba. Yookaan qullubbii habbaa 10 godhee zayita zayituunitti laaqee guyyaa 3 tursiisee sana booda dhugaa fedha rabbiitiin irraa dhaabbata. Gaafiin afraffaan namni fincaan amma muddu furmaata qaba? Furmaanni isaa namni fincaan isa muddu shumburaa gurraattii fuudha. Khallii diimatti naqee guyyaa 3 tursiisee garaa qullatti dhuga. Isiillee hin nyaata. Sunis mujarraba irraa dhaabbata. Gaafiin shanaffaa fi inni xumuraa namni of jalatti fincaanu furmaata qaba? Furmaanni isaa hin jira. Dawaan isaa khawlanjaan fuuteeti dhalaa taatus dhiira ta'us danfisee ganama maankaa sukkaaraa walakkaa fuudhee dhuguu qaba irraa dhaabbata sunis.